Fayyaa keessanii, nagaa keessanii, ana nagaa kooti. Har'a walaloo gabaabduu wayiiti kanan qabadhee isinii dhufe. Baay'ee gabaabduudha. Akkuman jedhe kana dura yeroon durdurii wayii dhageessu durduriin koo baay'ee gaggabaabduudha. Durduriin uumamuun gaggabaabduu wayiidha. Wanti gabaabaan kun garuu ergaan inni qabu akkam kan jedhu wanni guddaan xiyyeeffannoon akkasuma walaloon ani qabu har'a baay'ee gabaabduudha. Walaloon kunis kan barreeffamte ollaa wayiitu jira. In soba waan mantaan hin ta'e dhakaan kun dhadhaadhaidha. Waan hin taane jechuudha. Waan hin fakkaanne fakkeessa baay'ee na aarse. Namni kun akka ani yeroo baay'ee yoonaa bifa walalootiin waan baay'ee kanan kaa'u yeroo baay'ee irra deebi'ee dubbisu na gammachiisa. Kanaaf walaloo gabaabduu wayiiti akkana jetti. Aannan haadhasaa lagatee jetti. Maaltu aannan haadhasaa lagate? Aannan haadhasaa lagate sa'a tokkoon qaba kan haalan ilmamu. Aannan isaa tasuma okoleen dhabamu. Warri ollaa kootis qotiyoo bitanii dallaa koo jalatti margaa fidhatanii jibicha sa'a koo jalaa fudhatanii qotiyoo waan dhalle maqaa balleessanii. Soba caaluun garaa na guban. Har'a jibichi koo kormarraa dhalatee ollaa kootti gale aannan isaa lagatee. Akkasii walalootiin irraa waan tokko hubachuu dandeessu yaada jedhudha kan inni qabu. Hammam ollaan koo waan hin fakkaanne waan hin taane qeeqanii anaan garaa guban. Ollaa akkasiirra isin haa bal'u. Galatooma horaa bulaa. Yeroo biraa immoo walaloo biraa qabadhee isinii dhiyaadha. Agasitti.